Jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanalii koo warri haaraa taatanii subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas mallattoo notificationii tuqaatii viidiyoo haaraa seen gadhiisu akka dafee isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu. Warri na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii warra sheerii naa gootanii laayikii naa gootanii hundumti keessanii hedduu galatoomaa. Egaa amma kan har'a kan qabadheen dhufe Hawaaja yookiin qimamii kan itti dhadhaa itti baqsanii akkoon attamitti godhanii akka qopheessanii dur egaa isa yaadadheetanii isuma akkuma sana godhee nan qopheessa. Egaa wanta na barbaachisu akka argitanitti waan hundumaa asitti dhiyeesseera. Egaa Hawaaja as argitanii hundumti isaanii kan qulqullaa'anidha. Funaanuu qabdu, yeroo tokko biyyoo fa'aa qabaachuu qaba danda'a. Kanaaf irraa funaanuu qabdu. Kun egaa kan qulqullaa'edha. Egaa jalqaba baay'inaan egaa kan fayyadamu Ogiyoo yookiin kororimaa jedhan Ogiyoo kan akkasii egaa callaa isaan fichisiisanii biyyaa isa yookiin achimmoo Insillala yookiin Naccazmud isa jedhanii afaan Amaariffaatiin I think abusuddaa adiisin jedhaman itti fakkaata. Insillala kun immoo Gurraatti yookiin Xoqoraazmud isa Dimbilaala xinnoo ishee nan fayyadama. Kun immoo sigaa qibee yookiin bassoo balaasa jedhan isa googeedha. Isas xinnoo ishee egaa jiidhaa isaa qabdu taanaan jiidhaa isaas qobaatti naqachuu hin danda'ama. Egaa kun kan googeedha. Kun immoo abisha yookiin immoo sunqoo yookiin immoo hulbeta isan qaba. Xoosinya xinnoo isas nan qaba. Egaa kana hundumaa xoosinyaa fi bassoo bilii yookiin sigaa qibee isa malee hundumaa ibidda irratti xinnoo ishee nan ho'isa. Isa abisha yookiin immoo hulbeta yookiin sunqoo isa sirrimatti nan kaa'a. Amma gara jirutti aanutti hin deemaa na hordofaa. Kunooti akka argitanitti heelee ho'iseetanii kororimaa yookiin Ogiyoo koo nan ho'isa. Isa badaan ho'isuu jechuun hin akaa'amu callume dheemanii xinnooma ishee nan ho'isa malee ibidda badaa hin tuqsisuuni. Egaa Ogiyoon yookiin kororimaan akkas ho'istanii daaktanii egaa fooliin isaa baay'ee gaarii ta'a. Kitfoo yookiin kochee faayotti hojjettanii gaarii isinii godha. Kanaaf egaa callaa isaan fichisiisaa kan daakamee fichisiisu biyya. Egaa warra biyyaa baatanii immoo biyya ala jiraattanii naannoo keessanii groosarii kan biyyaa yoo jiraate hin argattu. Hin jiru taanaan immoo groosarii warra Hindii yookiin warra Meditiraaniyaanii achi hin argattu. Achi bitachuu hin dandeessu. Egaa siniin katabaa description box irratti maal akka jedhamanii afaan Ingiliziitti. Tole egaa kun hin ga'anii. Amma isas nan baasaa. Isa booddee Insillala yookiin Naccazmud isa immoo nan ho'isa. Akkuma isiniin jedhetti egaa Ogiyoo baay'iseettan naqaa. Warra kaan xinnoo ishee uummattan godha. Kun immoo Insillala yookiin immoo abusuddaa adiidhaan fakkaata yookiin Naccazmud isa jedhanidha. Egaa groosarii Hindii fa'aa yoo deemtanii Ajwain seeds yoo jettanii hin argattu. Achiin argamaa. Isas xinnoo ishee nan ho'isa. Amma immoo Gurraatti yookiin abusuddaa gurraacha yookiin Xoqoraazmud isa jedhanii isas xinnoo ishee ho'inuma isaatiin xinnooma isheen hin tuttuqa malee badaa ibidda hin tuqsiisuuni.
Isa booddee immoo sunqoo yookiin hulbeta. Isa sirriitti akaa'amuu qaba. Sirriitti nakaa amma diimatutti sirriitti nakaa isa kan achi dhaqee hin hadhaa. Egaa asas xinnooma ishee uummattan godhaa yoo baay'ate hin hadhaa kanaaf xinnoomatti gootu. Achi booddee immoo dimbilaala. Dimbilaalas xinnoo isheen mana isaa. Dimbilaala egaa coriander jedhu afaan Ingilizitti. Isa naannoo isaa isa booddee gara daakuutti hin deema jechuudha na hordofa. Kunooti akka argitanitti Ogiyoo irraan jalqabaa. Ogiyoo koo nan daakaa egaa maashinii bunaatiin nan daakaa. Egaa sirrii egaa yoo baay'ee bulleessuus yoo bullaa'uun irra hin jiru maaliif dhadhaadhaaf wanta ta'eef si'a dhadhaa baqsinuu irraa wanta calalluu fi rakkina hin qabu yoo sharkattee yoo hidhees homaa miti. Tole egaa fixee egaa kunooti akka argitanitti akkasii sahanii gajjallaadhaan godhee peepper towel irraan godhee maaliif yoo si'an fixu qodaa kootti galagashuudhaa fi natti salphata. Akkas godheera amma gara insilaala yookiin abusuddaa adii yookiin naccazmuud gara sanatti hin deema. Isa immoo nan daakaa. Tole egaa isas nan daakaa. Egaa hunduma isaa egaa suuta jechaan daakee wal agarra. Maaliif egaa hundumtuu amma daakutti viidiyoon isaa hin dheerata. Egaa daakee fixeetanii wal agarra jechuudha. Tole egaa hordoftoota koo kana fakkaataa ergan daakee booddee hundumaa daakee akkas wal makee kana fakkaataa. Egaa akkuma isin jedhetti waraqata irraan godhee akkas godheetanii irraa fuudhee qodaa koo keessa naquudhaaf akkana salphatutti godhee waraqaa kanaaf jedhee waraqata irraan godhee egaa kana firiijii mana cabbii keessa firiizarii keessa kaa'etanii gaafa dhadhaan baqsuu barbaadu baaseetanii nan qopheessaa jechuudha. Kana fakkaataa egaa viidiyoo itti immoo dhadhaa baqsee isinitti agarsiisa. Hope egaa jaallattanitti jedhee nan abdadha. Jaallattanii immoo laayikii godhaa, sheerii godhaa, sabskiraayibii godhaa. Egaa viidiyoo itti immoo ammoo laagarrutti ulfaadha. Bye.